waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii baga gammannee baga gammaddan. Ameen ameen. Keessumaa immoo warri waaqayyo waliin isaan ga'ee warqinashii fi buleessi keenya gammee baga gammaddan. Baga gammaddan. Baga waaqayyo immoo kanaan isin ga'ee waaqayyoof galanna ta'u. Kanaaf Waaqni gidduu jira. Nu gidduu jiraachuu waaqayyoo kan nu beeknu sagalee isaatiin beeknaa, hafuura isaatiin beekna waan ta'eef yeroo dheeraan fudhadhu dubbii sagalee waaqayyoodhaa iddoo tokko dubbiseetanii gara sattaanutti dabarrachuudha. Seera uumamaa haasaan baay'ee socho'ooti. Seera uumamaa boqonnaa 2:18 darbee 24 irraan dubbisaa amma gara 8 irraan dubbisaa akka jedha maqaa gooftaa Yesuusiin. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi kophaa taa'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee kan akka isaatii kan isa gargaartu isaaf nan tolcha jedhee naannoo 24 irraa immoo kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisaa haadha manaa isaattis hin maxxanaa isaan lachanuu foon tokko hin ta'u. Namichi fi haati manaa isaa qullaa isaanii turan lamaan isaaniis garuu waliin hin saalfatanii jedhe. Gabaabaadhumatti seenaan isaa bal'aadha wanti inni asirratti qabadhee jiru jechuudha. Yesus Kristus imana wasa akasoma misirita Yesus Kristus imana wasa akasoma misirita
እሺ አርኬሮ በጣም maqaa waaqayyoo ulfaatu obboloota koon gaafadhaa naamusaan na dhaggeeffatanii waan jedhan kanaa fuula waaqayyoo fuula keessan duratti kakuu galu obboleessa koon gaafadha duraan dursee ati obboleessi keenya gammachuu tasfaa obboleettii keenya cidha kee jirtu kana durbee warqinas xannaaloo haadha manaa kakuu kee taasifattee fuudhuudhaaf bu'uura sagalee waaqayyootiin